Daadaamol handhuura magaalaa Adaamaarratti simboo guutuun fedhii keessan hunda guutuuf kan dhaabbate yeroo keessan qusachuuf dadhabbiin mallee hambisuuf Daadaamol galma walga'iif walta'ii hammayyaawaa kutaalee ciisichaa dhuunfaa fi maatii reestooraantii hoteelaa fi kaaffee mana daabboo ammayyaa tajaajila baankii buutikoota mana maxxansaa fi meeshaalee kennaa manneen suuraa fi kophee dhannoowwan ispoortii elektirooniksii fi steeshinarii koompiyuutaraa fi aksesarii moobaayilotaa fi suphaa golawwan miidhaginaa golgaa fi minxaafii kosmootiksii sa'aatii fi xiyyoo ijaa Daadaamol yoo geessan bakkuma tokkotti bakka hunda geessan hoteela Qiddusti Mangashaa Daadaamol waa'ee milkaa'ina koon jabaa isiniin jedha ija ishee keessaa ifa gammachuutu burqaa gatii isheen baaste tilmaamuun ni ulfaata dukkana sodaachisaa gara burqaa ifaatti jijjiirtee lubbuu koo boqachiisti ho'i jaalalaa kaasuu ishee keessaa maddaa miidhagina ijoollummaa ishee daa'imummaa koof wareegdetti raafama onnee ishee keessatti jireenyaan qaba ituu ishinaaf jirtuu gadaane hin argamu dabaltee akkanaaf jiraattuuf nan mo'adhaaf sababni isaas ani mucaa mo'attuuti gammachuu keenyatti kanneen gammadan haadholii keenyaaf kabajni haa ta'u sababni isaas isaan milkaa'inoota keenya baga guyyaa haadholii keenyaa geessan nuti hawaasa oomishu keessaa kampaan All-like furniture finfinnee jirra shaggar all-like furniture meeshaalee biiroo fi manaa bu'aawwan teeknooloojii jabanaa all-like furniture irraa manaaf bitannaan gammaddanii jiraachuu biirootti galfannaan gammaddanii hojjechuu hojii keessan milkeeffachuudha all-like furniture sadarkaa isaaniif qulqullina umrii isaaniif jabina argaa ijaaf miidhagina yoo barbaaddan all-like furniture filattu akkuma maqaasaa isinis ni jaallattu finfinneetti CMC University Civil Service fuuldura Gurdishoolaa gamoo Itiyoo Ceramic Piazza Haron Tower Bolee Bulbulaa marfata awutoobisii lakkoofsa 93 gamoo Qiddus Buzaayyoo jamoo warshaa mastaawotii fuullee gamoo Asaayyoo irra jirra meeshaalee feetan hunda gatii madaalawaan isinitti gurgurra yeroo dhiyoottis magaalota naannoleetti babal'achuuf qophoofneerra maamilummaa keenya cimsuuf immoo meeshaalee hundarratti persentii 20 hir'isneerra all-like furniture guyyaarraa dhugaa dubbachuuf maatii kanatti makamuuf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama qaama maatii kanaa ta'uun kabaja guddaa kanaaf iyyuu waan qopheeffadhee dhufeetu jira diloon akkanatti heerumtuuf ture wow baay'ee namatti tola ani nama
Homaan jirta akka nama qophaa jiraatu namoonni. Sitti bareedee dhufte. Miti maal godhuree. Maal sii fida daadhu? Ana homaayyuu barbaadu. Anos yaadee mana dhufu. Akkasumallee sii fida. Maalaadha? Malee waan barbaadu mana kana dhufte akkamitti? Argite miti? Takka waan hin jedhe irraa akkan dudduubatti hin jenne. Sallee dhugaa nan dhufa jedhus nan dhufa. Hoon immoo lakkiin dhufu siin jennes hin dhufu. Kanaaf hiilas gammachiisu maal jedhanii. Dhugaa kee tadaadoko. Akkami kennuunfaa akkam ta'an laata? Ana hin beeku adaadu. Mudannoon garuu sin ajaa'ibu. Mudannoon isaa waan akka taasaa ta'e sitti fakkaata? Adaadu. Siinaan beekee waan godhe sitti fakkaata? Aha. Maal jechuudha? Wow. Baay'ee namatti tola. Baga gammadan. Nagoliin gammada. Baay'ee siniif gammada. Kottaa akka gammachuu keenyaaf meesee tokko duukaa olii bilna. Kottaa. Harka. Maali meelu nagaadha miti? Meelu ko maal taati? Lati korre. Latu ansiif jiru. Kottu maal bareedu. Akkasillee nu naafsistan. Anis lati korre. Dhugaa'u. Maal bareedu. Baay'ee siniif gammadeen jiru. Ulfaadhaa. Galatoomaa. Isi malee adaadu. Siinaan nama akkasiiti miti bar. Dogoggora miti kun. Nama bar. Ta'us adaadu. Amma balleessaa eenyuutiin kan adda bahan? Balleessaan silaa kan kennaati. Maalaa ta'u jedhee kana waan godhu sitti fakkaata sitti? Balleessaa yoo kan ishee ta'e iyyuu. Gammachuun talakoo borissuu jechuudha kan kana raawwate. Isallee miti adaadu. Hariiroo isaanii duraanii garuu otootti manii wayya jedhee yaadaafi. Ayisii fooko. Ati gowwaadhumaayi. Maal jedhaniitti himu? Akkamittiin itti himu waan akka kana? Dhoksuu qabu jettaa adaadu. Maarree itti himuu hin qabu. Tasatti himuu hin qabdu. Akka taate Siinaan ofirraa kutuu qabdi. Garuu isaan dhufan hin deemna miti? Adaadu deemnee ilaalla. Callistee ma dhibbatti madaadha. Maaloo si fooko. Akka isaan dhufan hin adeemne.
Ati waan deebisu wallaale si galee dhabe. Guyyaa baay'ee ajaa'ibaatti garuu. Baay'ee bareeda ture. Lubbuu koo sin galateeffadha. Baay'een gammade. Anis baay'ee gammadduudha. Waan ati gammadeef immoo natti toleera. Toremi bilbila koo asnaa kenni roobsanitti naasaa arra bilbiliin ifin oolle. Sirriitti malee. Nutis maamiltummaa keessan baay'ee jaallannee jirra. Gara fuulduraatti hojii baay'ee wajjin hojjechuu dandeenya. Ifamaa tokko. Gosa sarara galaa jira deebiseen si bilbilu. Hello, boss. Hello, Robsa. Aguma. Jirra. Olmaan akkam. Badii mataa kootiin nama jaalladhu dhaba. Dubarbachuuf himee. Namni hiriyummaadhaan waggaa 4 guutuu wajjin jiraate. Walfoonii olii wajjin jiraannu jechuun hammina maalii qaba? Hammina qabaachuu dhiisuu danda'a. Ani garuu fuudhaaf heerumaaf qophii miti. Ati yoom garuu kan qophii taate? Anuun beeku sina. Dhimmi kun gaafa ka'u akka baay'ee na aarsu beekta miti. Mammaa mana jaallachuu kee baay'ee shakka. Akkamitti akkas jettati? Ergan sin jaallanne maal keetu na dirqisiiseen si faana jira rek. Mee akkam maal siin jedhu barbaadde? Utuu na jaallatte naa wajjin mana tokko keessa jiraata turte. Maal sitti fakkaata sina? Ani amma waan yaadu waan galmaan ga'u barbaadu hedduutu jira. Waa'ee fuudhaaf heerumaa amma yaaduu hin barbaadu. Afikeef waan baay'ee karoorfatta. Waan baay'ee karoorfatta. Anoo miyaan akkam Ati maal sinan? Akkuma nama miidhameen ta'in. Maal taate? Wal faana jirra miti? Wanta tokko sitti kana booda waan karoorfatte kamitti anaanis na dabali. Si gargaarii olii wajjiniin galmaa nageenyu isa booda jireenya mataa keenyaa jiraan na beelu. Malaweellee malachuun qaba. Hojiin baay'ee bareedaadha. Dhimma hojii yaadiin sirriitti bashannanii siin jedheera. Baay'een bashannanaa jira. Akkas taanaan baay'ee bareedaadha. Sirriitti bashannana. Malachuun dirqama. Jabaadhu miilu. Ati jabduudha. Maaloo siinan? Wanti hundumtuu balleessaa kootiin siin jedhee miti? Mee maal narraa dhabde miilu? Homaa. Siinan, ati baay'ee nama gaariidha. Ani immoo faallaa keeti. Eenyuma inni garuu kan na jalaa si fudhate? Eenyuyyuu? Ani mataa kooti fedhee waan an godhedha. Anaaf jaalala homaa hin qabdu jechuudha miilu. Siinan, an kanan jaalladhu nama biraadha. Waggaamma kana guutuu callimnee waan Siinan, maaliif akkas jetta? Wanti dabarsine hundumtuu tokkoon isaa anaaf hiika guddaa qaba. Amma garuu kanan jaalladhu nama biraadha na irraanfachuu qabdaadha kanan siin jechaa jiru.
Meelu. Ol jedhi. Ija koo keessa na ilaali. Maqaa koo dhayitii seenan siin jaalladhu naan jedhi. Maaloo Siinan? Maaloo na dhiisi Siinan? Meelu naan jedhi siinin jechaa jira. Naan jedhi siin jaalladhu naan jedhi. Siinan. Siinan. Baay'een gadda. Si jaalladhu. Siinaniif biliseedhaaf mala wayii maluu qaba. Biloon akkanatti heerumtuuf ture. Wow! Baay'ee namatti tola. Ani nama Kuni dirqama. Homaa miti. Akkan deebi'een dhugaa isaatti ni obbaafanna. Dhugaama? Akkas taanaan baay'ee bareedaadha. Miilaalaan dhimma qarshii sanaa waliin wal qabattee waan soogde sana sitti himte moo? Ani garuu meelaalaa maqaan jirre waan inni irra kaa'e natti fakkaata. Jechuun koo badii waan qabdu natti hin fakkaatu. Tariitii siifan waa'ee maallaqa sanaa kan ittiin kaasiniif akka hin dhiphanneef jedheetiin kanan yaadu. Ani hin beeku gaasa kana. Qarshiin amma kanaa jalaa bannaan siifan natti hin miinafti jedhee hin yaadu. Garuu maal jedhin gaafadha? Dhiisin gaafatin. Dhimma kana irraanfannu. Dhugaa keeti. Inni guddaan dhugaa jiru ifa baasne bilisummaa keenya labsachuudha. Hin yaadin. Akkan deebi'een hojii koo jalqabaa kan ta'u dhugaa jiru hunda isaaniitti himudha. Tole haa ta'u. Miilaalaatti nagaa naaf bashannana gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naa deebi'aa. Haa ta'u. Ittan siif hima. Ayyee. Jedhi jabaadhu. Nagaadhaan buli. Tole. Tole firoo nagaadhaan. Melu? Melu kok? Rafte? Akkamat fiini? Jirta? Nagaadha? Akkamat? Akkamit? Fayyaadha? Fayyaadha? Maal akkasii jiramna akkasii? Baay'ee sirraa bareeda bara. Nama guddaa taatee. Dhugaa keeti. Akkamat jira? Dhuguma?
Jiruun akkam? Umaan bareeddura akkamatti? Asuma jirta moo? Lakki Ameerikaan ture. Reef dhufuu kooti. Ikkan dhufe ganaa guyyaa 20 maal akkas ta'uu kooti. Akkamati? Nuti tole nagaa. Ani kanan jedhu. Bilisee wajjin ammas akka durii wal argitu. Biloo koo eenyutu adda nu baasa? Inni dhugaadha. Akkam ishiin? Nagaa ishiiti. Umaan jettu. Jaalalli ishii sanii wajjin wal fuute ta'a. Deessee fi laata? Jaalalli maali? Aha. Boyfriend bilisee kan ture sana kaa. Maal naan jechaa jirta? Anan gan beekutti bilisee hiriyaa tokko yoo akka isheen hin qabnedha. Garuu namni isheen jaallatu tokko tureera. Maal godhu kaa? Dhiisee gara biyya bakkee deeme malee. Oonyu mooyin. Maal akka nama hin beekne taataa sidha kaa? Isayyuu gaafa deemtu immoo nagaatti dhaamteetta? Feenaan walaati jettu gonkumaanaaf galaan jiru. Bilisee nana dhuguma na jaallatti turte? Kanatti yaadduun olitti kan ishee si jaallattu ture. Akka akkas na jaallatti ta'e xalaa barreessifiin ture. Hiriyaa akka qabduu fi anaaf miira homaayyuu akka hin qabne maaliif naaf barreessite? Xalayaa maali? Qoosaa hirtaayi. Hiriyaa ta'e can qananiitti bilisee takka xalayaa naaf kennitu itti kenneen ture. Ishiinis deebishii naaf iddee turte. Qananii naan jechaa jirta? Wayyoo. Beektaa? Amma reefu wanti hundumtuu naaf gali. Lapheen koo baay'ee cabe. Sana booda ture. Sababa ishiitiin gara Ameerikaa deemuuf kanan murteesse. Qananii? Ishii dhachuudha kaa kan addas hin baase. Biloon akka isheen argine beektaa garuu xaleecha. Biliseen jaalala keetiin baay'ee miidhamtee turte. Dhugaasitti boona baay'ee miidhamtee turte. Wayyoo boona. Maal qaba guyyaa san ofii kooti deemee oduun qaamaan dubbise. Feenaan. Bilisee ammuma argachuun qaba. Baay'een gadda boona. Xiqqoo ishii barfattee jirti. Maal jechuudha? Hin heerumte moo? Lakki. Isheen hiriyaa qabattee jirti. Hiriyaa qabatti sanattis immoo gammadduudha isheenoo. Feenaan please. Yeroo tokko qofa wal quunnamsiisitee argadhee haasofsiisuun qaba. Please Feenaan. Tolee kana qofa na gargaara. Tolee waan danda'e bilbila keessatti na barreessi. Yaa boona. Qananii? Ammoo miskoola naa godhe. Tolee miskool si kun godhe. Karaan baay'ee tare. Nana riifadha amma. Asitti namni wayii na beellamitanii as dhufaa jira. Bakka naa bilbil wal argina. Tolee si bilbila. Nagaatti. Nagaatti. Waan asii argeef immoo gammadee. Addis baay'een gaafate. Yaa boona. Qananii? Ammoo miskoola naa godhe. Tolee miskool si kun godhe. Karaan baay'ee tare. Nana riifadha amma. Asitti namni wayii na beellamitanii as dhufaa jira. Bakka naa bilbil wal argina. Tolee si bilbila. Nagaatti. Nagaatti. Waan asii argeef immoo gammadee. Addis baay'een gaafate. Maaloo biluukaas. Biloo maaloo kaas. Meelin dhufaa. Akkam dillu dhuftee meelu jirtu taa'e. Firoona? Firoon bilbilaa isaa jiran dhufa. Asis ta'e inni hojii isaa nama nuchuudha mini.
Jaarsi koo hojjetaa jabaa. Kanaafan baay'ee isa jaalladha. Atis akkasuma bar. Galatoo. Abbaa manaa fi haadha manaa laga tokko waraabamu jedhamteera. Isallee dhugaa kee jirti. Ifa. Feenuun bilbilaa jirti. Biloo. Feenuudhaan miizee ta'uuf qophaa'eedhi. Tolettanii maal? Tole. Sinan. Atamma kana akkas gaa'elaaf jarjarte ana aarsuuf miti? Maani inni naaf ta'e haalli kee waan akkasii fakkaata. Maaltu na hinaafsisa? Sinan, ammatti dhuguma bilisee jaallatteetu? Nyaadha. Toleera. Har'a Sinaan isinii bilbilee? Keedha konaan bilbileena. Maal? Omaayyuu. Na yaadisi badire? Lakkii harma callisee mana sin gaafadhe. Listeenaa gaafattee? Ganama bilbilee ture. Dhugaa? Dhugaa boran dhufaa jedhe. Kan inni deemeef immoo hojiidhaaf. Hojiidhaaf deeme jechuudha? Eeyyee. Miyaa dimee bilootti maal tanqate? Bareedduu kan amalli ishee sanarraan immoo tokkoffaa. Maaltu tanqate naan jedhaa kun? Gufuu kan ammoo. Sina. Atama bilisee na caalaa jaallattaa? Meelu. Ati seenaa koo duriiti. Biloon immoo jaalallee koo har'aati. Akkuma si dagadhe taatis na dagadhu. Ammas waanan si yaadu sitti fakkaataa seen? Haalli kee waan akkasiiti. Feenuun baga gammaddan nun jettee. Dhugaamoo bagooliin gammanneedhe. Maaliin dadhabdeeti? Lakki hin dadhabne. Natti toleera lakki. Nan gammade malee. Maal jedhe dheengadda? Maatii kaadhimaa kootitu na waamee laaqana na afeeranii asii ba'anii egaa magaalaadhaa ba'anii laaqana afeera. Inni hin sobaa nu gowwoomsa hojiidhaaf deeme. Garuu maal akka dhibeetta isheetti ni minii. Kanaafuu Sinaan hojiidhaaf deeme jechuudha? Sinaan hojiidhaaf deeme. Garaa si nyaachuuf jedheeti laphee kee argeeti fuulatti hin kennin. Tole maal abbaasaa garbichi kun? Haa ta'u. Bilo? Dubbiin keef Sinan garuu xiqqoo isheen ariifanne? Ariifateera baay'ee garuu an gammadduudha meelu. Sanarraan immoo Sinanin sirriitti bareen jira. Dhugaa? Dhugaa. Maanni waan shakkitu jira moo meelu? Lakki shakkii miti. Dhiiraaf dafanii laphee kennuun gaarii miti jedheen. Annillee sirrii keeti. Garuu yaadda'in. Akkam bashannanaa jirtu? Sirriitti. Sinanoo bilu. Sinarraa feetu. Akkasii. Sammoo maaliif odola gama sana ceenee achumarraan maatii sanas dubbisne maaf hin deebine? Ani natti tola baay'ee. Firookwaan illee xiqqoo dadhabeera tun boqoxxee naawi. Lakki meeluu koo deemnaan hedduu turra. Ati immoo ruumii seentee qofaa kee sa'a amma kana akkamitti teessa?
Propo moodii keessanis balleessuu koora boqodheessee eeguudha. Lakki hamma nuti achi geenye deemnutti saama kana ruumii keessa qofaa kee ta'uu dandeessu. Hin ta'u. Akkas wayya Propo. Dadhabeera dhugaa. Garaasuu nyaata qophattuu ni xiqqoo. No, an kanatti waliin galu. Ka'e adeemna. Meelu ka'e hin deemna. Qofaa kee amma kana. Propo please. No way dhugaa. Dhiisni firoon kennee. Wayya. Ana garuu qofaa si dhiisee deemuu natti hin tolu. Waan ta'u. Tole sammuu ka'e adeemna. Ati seeniitti boqodhu. Tole. Guyyaa gaarii. Obaasan sin jibbisiisanii. Ben